appilikeeshina qofa fayyadamuudhaan haala afaan kamuu ittiin barachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatiin I miss you jennee gara afaan Oromootti yoo hiikkachuu barbaanne sini yaadaadha. Fakkeenyaaf kana afaan Arabiitti yoo jijjiiruu barbaanne afaan Ingiliffaatiin jiru kana jechuudha. Haala kanaan nuuf jijjiira jechuudha. Afaan Arabiititti nuuf jijjiiruu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Amaariffaatti jijjiiruu yoo barbaanne isa kana gara afaan Amaariffaatti jijjiiruu yoo barbaanne haala kanaan nuuf fida jechuudha. Haala kanaan barachuu dandeenya jechuudha afaan kamuyyuu. Fakkeenyaaf amma haala ittiin appilikeeshina kana fayyadamuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti fakkeenyaaf mee afaan biraa irra afaan Oromoo irratti yoo deebifne afaan Oromoo irratti fakkeenyaaf baay'ee bareeda baay'ee galatoomii yoo jenne baay'ee galatoomii yoo inni gara afaan Ingiliffaatti yoo deebi'u thank you very much jedha jechuudha. Fakkeenya afaan Arabiitti yoo deebifne shukran jaziilan jedha jechuudha. Haala kanaan afaan barbaattanitti jijjiiruu dandeettu. Fakkeenyaaf afaan Amaariffaatti yoo jijjiirre በጣም አመሰግናለሁ jedha jechuudha. Baay'ee galatoomii jechuun haala kanaan jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu fakkeenyaaf afaan biraatti jijjiiruu yoo barbaadan afaan biraa as keessa soixanii itti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Hawusaatti jijjiirraa jechuudha. Afaan hin beekne tokko naagode soosaay jedha jechuudha. Baay'ee galatoomii jechuudha. Afaan kamuu barachuu ni dandeessu jechuudha. Jalqaba irratti appilikeeshina kana argachuudhaaf Play Store gubbaan seentu yookaan bakka appilikeeshina irraa buufatan jala erga dhaytanii booda Google Translate jettanii barreessitu jechuudha. Egasii booda Google Translate jettanii erga barreessitanii booda irratti ni tuqxu. Haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Isin install jedhee isiniif dhufa hanqara gad buufadhee waan jiruuf update naan jedha jechuudha. Ani qara silk irra buufadhee waan jiruuf keessa seenaa jechuudha. Erga keessa seentanii haala kanaan keessa isin seensisa. Amma fakkeenyaaf mee afaan Oromootiin waa barreessinee gara afaan biraatti hiikachuu yoo barbaanne fakkeenyaaf baay'ee bareeda jedhee yoo barreesse gara harka mirgaatti afaantu biraatu jira waan ta'eef isa afaan biraa kana irraa jijjiire gara afaan Ingiliffaa fakkeenyaaf yoo deebisee jedhe it's very beautiful jedha jechuudha. Kun baay'ee bareeda jechuun akkasii gara afaan Amaariffaatti deebisa. Bataam ቆንጆ ነው jedha gara afaan Amaariffaatti yoo deebisnu. Amma gaafa gara afaan Arabiitti deebifnee jennu dammoo innahu fi gaayatal jimaaleedha jechuudha. Yoo dogoggore dhiifama naaf godha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan tura. Bye bye.